Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Harargeetti milishaan namoota nagaarraan miidhaa ga'aa jira jedhame. Humna milishaa gandoota hundatti humnaa ol ijaarrachuun mootummaan uummatatti gadhiisee miidhaa geessaa jira jedhan. Akka kanaan godina Harargee lixaa aanaa Abrootti qaamoleen mootummaan gurmeesse kanneen gaachana sirnaa jedhaman nama nagaa irraan miidhaa geessaa jiru jedhan. Milishoonni seeraan ala socho'u humnaan nama reebanii saamuu dabalatee yakka garaa garaa namatamu. Akka kanaan dargaggoo jiraataa magaalaa Galamsoo ta'e Tibbana Daaloo irraa Jimaa mootorsaayikiliin fe'ee kan gara Bordoddee otoo imalaa jiru milishoonni qabanii reebuun miidhaa irraan ga'aniiru jedhan. Reebicha kanaan ilkaan fuulduraa guutummaatti irraa fixuu isaanii suuraan deeggaramee gabaasni bahee hubachiiseera. Oduu keenya itti aanuun kaaba Itoophiyaatti waraanni marsaa lammaffaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalu dhaga'ame. Yeroo dheeraaf hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti walimataa akka turan mootummaa federaalaa fi gareen ABOT amma waraana eegaluu isaanii ifatti himameera. Naannichatti waraana waggaa 5 dura eegalee waggaa 2 tureen Afrikaa kibbaatti waliigaltee mallatteessuun tasgabbiin uumamee ture. Yeroo waraanni kaabatti eegalu mootummaan Itoophiyaa dhaadannoo lukkuu hanga lubbuutti jedhuun lammiileen biyyattii maallaqaa fi akkasuma qaamaan waraanicha irratti akka hirmaatan labsaa tureera. Waggootaan booda ammas waraanni naannichatti eegaluu isaa naannoon Affaar ibsa baasee hubachiise. Naannoon Affaar ibsa isaa keessatti gareen TPLF lola gaggeessuun daangaa Affaar humnaan cabsee seeneera jedhe. Gareen ABOT daangaa Affaar cabsee seenuudhaan lammiilee nagaa irratti dhukaasa banuun waliigaltee Piriitooriyaa ifaa fi ifatti cabseera jechuun bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar ibsa baasee keessatti caqaseera. Ibsi waajjira kominikeeshinii Affaar ABOT naannoo Affaar keessaa gandoota 6 akka dhuunfatee hime. Haleellaa kaleessa eegalame kanaan jiraattota nagaa meeshaa waraanaa akka moortarii fi zuutuween siriidhaan miidhaa irraan geessuun hojii shororkeessummaa isaa ifatti jalqabeera jechuun bulchiinsi Affaar himate. Biiroon kominikeeshinii naannoo Affaar ibsa maxxanseen gareen ABOT Affaar aanaa Maqaallee ganda Toonsaa fi bakka Warraa fi Milkii jedhamutti daangaa qaxxaamuruun ce'uun kaleessa sadaasa 2025 haleellaa namoota nagaa irratti banuun waliigaltee Piriitooriyaa ifatti diigeera jedhe. Gareen ABOT yoo balaa geessisuuf dhufu abbootiin Affaar kadhatanis garichi diduu kan ibsi bulchiinsa naannoo Affaar gareen kun taatee akkasii irraa yoo hin qusanne ta'e nageenya jiraattota naannichaa eeguu fi akkasumas haleellaa qaama alaa kamuu qolachuuf itti gaafatamummaa isaa akka baatu bulchiinsichi ibseera. Haalli eegala lola kanaa Eertiraan dirree lolaa ofirraa fageessuuf duuba teessee shira dalagaa jirtu akka jedhan namoonni siyaasaa waraanni naannichatti ka'u naannolee akka Affaar kana keessatti adeemsifamuu akka malu yaaddoo qaban ibsaniiru. Kana malees gareen lamaanuu humna jajjabaa itti abdatan of duuba hiriirsanii waan jiraniif carraan Itoophiyaan akka Sudaan ta'uu bal'aa ta'uu isaa namoonni ibsaa jiran. Dhiyeenyaa isaa taasiseen pirezidaantii Eertiraa gaanfa Afrikaatti jidduu seentummaan biyyoota alaa rakkoo walxaxaa naannichatti uumamtu ni ammeessa jechuun isaa kan yaadatamu. Isaayyaas Afawarqi Kaayirootti turtii miidiyaa Masrii Kaayiroo Niwus waliin taasiseen dubbii dubbateen biyyoonni ollaa furmaata biyya keessaa argachuuf jidduu seentummaa alaa irraa fagaatanii hojjechuu akka qaban dhaamee ture. Biyyoonni gaanfa Afrikaa rakkoolee isaanii furuu fi tasgabbii naannawaa mirkaneessuuf yoo bakka waliif kennanii tooftaaf dammaqinaan mari'atan qofaa jedha. Pirezidaantiin Eertiraa haasawaa isaa keessatti biyyoonni gaanfa Afrikaa rakkoo keessoo isaanii qaamota alaa naquu hin qaban kan jedhu yoo ta'u haalli kun amma haala deemaa jiru kanaaf agarsiiftuudha jedhameera. Haa ta'u malee nageenya buufata galaanaatii fi laggeenii mirkaneessuuf biyyoonni alaa itti gaafatamummaa qabu jechuudhaan dhimmoonni akkanaa dhimmoota idil addunyaa ilaallatudha jechuun dubbate. Biyyoonni ollaa kan akka Somaaliyaa, Yaman, Sudaanii fi Saawud Arabiyaan qarqara galaana isaanii eeguuf dandeettii waan qabaniif qaama alaa kan isaan barbaachisu tun taane ofii isaaniitti murteeffachuu qabu jedha. Biyyi takka buufata galaanaa akka hayyamtuuf sababni dirqisiisu kamuu akka hin jirre dubbate. Biyyi kamuu dantaa biyya tokkoo mirkaneessuu akka hin dandeenyes dubbateera. Kutaa eegama Itoophiyaan Fiild Marshaal Biraanuu Juulaa waraana eegaluuf fiixee irra ga'uu isaanii haasaa Tibbana Bishooftuutti taasisanii hubachiisaniiru. Lolli kaaba Itoophiyaa naannoo Affaar keessatti eegaluun booda Itoophiyaan loltoota waraanaa gara sanatti bobbaasaa jiraachuu marsaa miidiyaa hawaasaan qoodamaa jira. Kanaanis viidiyoon loltoonni Itoophiyaa meeshaa gurguddaa fe'atanii imala taasisaa jiran agarsiisu haalaan qoodamaa ooleera. Haalli Itoophiyaan amma itti jirtu haalaan uummata biyyattii kan hubuu fi balaa olaanaarraan kan ga'u ta'uun isaa maddeen miidiyaalee himan.
Oduu itti aanuun Itoophiyaan waliigaltee Piriitooriyaa hin cabsine jechuuf raayyaa ittisa biyyaa milishaa fakkeessuun Affaar keessatti bobbaasuun dhaga'ame. Waggoota 3 oliif waliigaltee Piriitooriyaa cabse jechuun quba walitti qabaa akka turan TPLF fi Itoophiyaan ammallee gama lamaaniinuu nagaa of fakkeessuuf yaaluu jabeessaniiru. Akka kanaan Itoophiyaan waliigaltee san hojiitti hiikaan jira akka jedhu yoo ta'u, waliigaltee ka cabse TPLF jechuuf loltoota ishee naannoo Affaar keessatti milishaa Affaar fakkeessuun bobbaasaa jirti jedhame. Kanaanis loltoonni Itoophiyaa milishaa fakkaachuun Affaar keessatti har'a lola eegaluu isaanii marsaa miidiyaa hawaasaan qoodameera. Amma qaamoleen lamaanuu xiyyeeffannaan lolatti seenuun isaanii kan himamaa jiru yoo ta'u, naannichi jeeqama hammaataaf saaxilamuu akka hin oolle himameera. Waliigalteen Piriitooriyaa miidiyaan balballoomaa ture loltoota TPLF hawaasatti deebisanii ijaaruu, buqqaatota Tigraay bakka itti deebisuu, lafa Tigraay humnaan naannoo Amaaraan qabame deebisuu ka jedhu of keessaa qaba. TPLF buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisuu dide jechuun mootummaa himataa ture. Yeroo TPLF dhimma buqqaatotaa gaafattutti Itoophiyaan ammoo sochii waraanaa taasisaa jira jechuun himataa turan. Lamaanuu ka waliigaltee cabsee eebelu jechuun erga wal himataa turanii booda kaleessa lolli eegaluuf gabaafamaa jira. Lola kana qolachuuf mootummaan raayyaa ittisa biyyaa milishaa Affaar jechuun bobbaasaa akka jiru maddeen himaniiru. Oduu itti aanuun Itoophiyaan gaagama waraanaa hammaataatti adeemaa jiraachuun himame. Haalli gaanfa Afrikaa durumaa hokkoraa fi lolaan sadarkaa keessa akka jiru yoo ta'u, amma inuma haalli sodaachisaan Itoophiyaa keessatti babal'ataa jiraachuun dhaga'ame. Lolli amma Itoophiyaa keessatti eegale biyyattii akka Sudaan taasisuuf fiixeerra ga'eera. Sudaan keessatti lola hogganoota siyaasaa lamaaf jecha waraana banameen lammiileen miliyoonotaan lakkaa'aman manaaf qabeenya dhabuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Ammas Itoophiyaa keessatti lolli gama TPLF fi Shaabiyaa eegalee jiru raafama hammaataaf kufaatii guddaa fiduu akka danda'u sodaatameera. Humnoota lamaan duubayyuu biyyoonni alaa waan jiraniif naannichatti lollitii injifannoon goolabamuu turuu waan maluuf haalli kun ammoo qiyaamaa uummata irra ga'u dheeressuun kufaatii hamaa fiduu mala jedhamuun sodaatame. Itoophiyaan akka biyyoota waraanaa keessa turan Liibiyaa, Yemanii fi Sudaan kana miidhama ulfaataa keessa seenuuf carraan isheen qabdu bal'aadha jedhame. Biyyoonni hidhannoo gurguddaa qaban duuba Eertiraa fi Itoophiyaa tumsuun waraanichi jabaatee akka itti fufu taasisuu malu jedhamuun haalli jiru akka guddaa yaaddeessu himameera. Eertiraan ammoo haala kana hubachuun dirree waraanaa Itoophiyaadhuma keessa taasisuuf amma Affaar filatamuu akka hin oolle dhaga'ame. Kun hangam dandeettiin dursummaa Eertiraa olaanaa ta'uu isaaf agarsiiftuudha jedhameera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaatti bittaan konkolaataawwan ijaarsaa Kooriyaa Hayaandaayin 470 oliin guddatee jedhame. Gurgurtaan meeshaalee ijaarsaa dhaabbata Kooriyaa kibbaa Hayaandaayin Itoophiyaa keessatti 470 oliin dabaluu biizinas Kooriyaan beeksise. Kunis sababni isaa Itoophiyaa keessa sochii warqee baasuu dabaluu hordofeetii jedha. Akka gabaasa kanaatti asxaa meeshaalee ijaarsaa dhaabbatichaa akka ta'e Deeviloon bara 2025 keessa gabaa Itoophiyaa irratti meeshaawwan ijaarsaa 300,000 ol gurguruu kan himame yoo ta'u, kunis bara darbee waliin yoo wal bira qabamee ilaalamu garmalee dabaleera jedha. Gurgurtaa kana keessaas tooniin 36 kan miijanu iskaavaatarii Deeviloon 1,100 ol bituun kan gabaafame yoo ta'u, kunis konkolaataawwan ijaarsaa dhaabbatichi Itoophiyaatti gurgure keessaa 90 ta'a jedhameera. Daballiin bittaa kunis piroojeektiin albuuda baasuu Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufuu fi hojii tarsiimaa dhaabbanni Hayaandaayin gabaawwan Afrikaa keessatti guddachaa jiran irratti hojjechaa jiru wal qabataa jedha. Indastiriin albuuda Itoophiyaa hojii xixiqqaa fi giddu galeessaatiin kan beekamu yeroo baay'ee meeshaalee bakka biraatti akka jijjiiraniif yeroo dheeraaf akka hojjetaneeruun moodela DX360 kan jaallatanii bitanii fi sababaa cimaa yeroo dheeraaf kan turuu danda'u boba'aa xiqqaa fayyadamuu fi iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geessuuf salphaa ta'eef kan ta'uu himuun kun immoo albuuda haalota ulfaatoo keessatti baasuuf gargaaraa jedhan. Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseen tibba darbe sirna baniinsa walgahii bakka bu'oota uummataa 6ffaa fi bara hojii mana maree federeeshinii 5ffaa irratti karoora baajetaa mootummaa ilaalchisuun haasaa taasisan irratti oomishni warqee bara baajetaa 2023 fi 2024 toonii 3.9 ture. Bara baajetaa 2024 fi 2025 gara 38.87 ol guddachuu isaa beeksisaniiru. Egaan dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.